Harka fuunee akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii dargaggoota irraa geenyeeti kan jirru. Qophiin kun kan dhiyaatu deeggarsa maallaqa mootummaa Kanaadaa karaa Global Affairs Kanaadaa fi dhaabbata Search for Common Ground fi Liidaa Itoophiyaa waldaa dargaggoota Oromiyaa waliin ta'uun piroojeektii hubannoo miidiyaa hawaasaa cimsuuf magaalaa Naqamtee fi godina Wallagga Bahaarratti hojjechaa jirudha. Irraa mata duree tokko qabanneeti kan dhiyaannee jirru miidiyaa dijitaalaa nageenyaaf oolchuu wajjin wal qabate maaltu jira kan jedhu irratti keessummaa akkasumas namoota garaagaraa wajjin turtii taasisna galaata. Egaa torbeetiin qophii isaan biraatiin gaatii turre kutaa 8ffaa irra geenyeeti kan jirru kutaa xumuraattis qophiin guyyaa har'a keessumaatii dhimma miidiyaan dijitaalaa nageenya biyyaa ijaaruu keessattis akkasumas immoo nageenya biyyaa yoo karaa sirriitti fayyadamnu ta'e immoo booressuu keessattis immoo gahee akkamiitii qabaata kan jedhu irratti kan nuti waliin ilaalaa turtii taasisnu. Seenessaa Damsee barsiisaa saayinsii siyaasaa fi hariiroo idil addunyaa yuunivarsiitii Ambootii kan karaa toora keenya arganneeti yaadarraa fudhanneeti jirru. Akkasumas immoo waldaan dargaggoota Oromiyaa kuni deeggarsa maallaqaa mootummaa Kanaadaa irraatii argateetiin leenjiiwwan garaagaraa magaalaa Naqamtee keessatti laachaa tureetii jira dhimma diijitaal miidiyaa kanaa wal qabate akkasumas immoo nageenya buusuu keessatti gahee qabu wajjin wal qabate torbee muraasaatiin dura leenjiin laate keessatti immoo namoonni hirmaatan barsiisonni qaamoleen garaagaraa hirmaatanii jiru. Yaada isaan nuuf kennan jira. Leenjii sana irratti leenjii sanaatiin booda hubannaa akkamii argattan jennee kan dubbisne ni jira. Waan isaan jedhan mimmee leenjiin kennamaa ture kun hubannaan gama miidiyaa dijitaalaatiin isaan argatan maal fakkaata kan jedhu gabaabinaan caqasneetii walitti deebina. Maqaan koo Ayyaalchi Taaddasaan jedhama. Gaheen hojii koo immoo waajjira kominikeeshinii godina Wallagga Bahaa yaada uummataa irraan hojjedha. Egaa miidiyaa hawaasaa gaafatti fayyadamnu ijaarsa biyyaa keessatti miidiyaan hawaasaa yeroo fayyadamnu gahee guddaa qaba, gahee guddaa taphata. Miidiyaan hawaasaa kun wantoota biyya ijaaran, wantoota biyya ijaarsa biyyaa keessatti baay'ee bu'aa buusuu danda'an irratti xiyyeeffannee hojjechuu akka qabnu, dhaloota barsiisuu akka qabnu, wantoota immoo gaarii hin taane hawaasaan barsiisne. Abbootii amantaallee, hawaasallee, dhalootallee, dargaggootallee, dubartoota akkasuma haadholiin miidiyaa garaagaraa pilaatfoormii miidiyaa garaagaraatu jira. Isaanitti yeroo fayyadaman illee karaa of eeggannoo qabuun, karaa biyya ijaaruu danda'uun, karaa ergaa gaarii barsiisuu fi dabarsuu danda'uun fayyadamuu akka qabnu, isaanillee gorsuu akka qabnu jechuudha. Hawaasa akka gorsuu akka qabnu, barsiisuu akka qabnu, wantoota biyya ijaaran irratti duullee waliin duullee gurmoofnee hojjechuu akka qabnu irraa barannee jirra jechuudha. Miidiyaa hawaasaa akkuma wantoota biyya fayyadan yeroo tamsaasnu bu'aa buusu waan tokko immoo wantootni faallaasaa ta'anii gadhiifamanii argaman miidiyaa irratti yeroo arginu immoo isaanillee riippoorti goonee akka darbinu irraa baranneeti jirra. Hawaasnillee wantoota biyya diigan yeroo gadhiifamu miidiyaa hawaasaa irratti isarraa of eegee utuu hin beekin laayik sheer koomentii gochuu akka hin qabne gorsuu qabnaa, barsiisuu qabnaa. Miidiyaa marratti poostii illee yeroo godhamu waan poostii godhamu sana utuu hin beekin laayik gochuu koomentii gochuu akka hin qabne jedha. Waan hojjennu tokko hubannoo malee akka hin goone jechuudha. Hubannoo malee laayik gochuun akka hin barbaachisne waanuma argine qofaaf yookaan piikcharii nama argine nuti bareedee laayik goonee sheer goonee koomentii gochuun gaarii akka hin taanee fi wantoota gadhiifaman sanarratti immoo xiyyeeffannoo goonee hubannee fuuldurri isaa maal fakkaataa negative saayidii isaa positive saayidii isaa laallee laayik sheer koomentii gochuu fi deeggaruu waan morminu tokko yoo jiraates beeknee deeggaruu fi beeknee mormuu akka qabnu leenjii kanarraatii hubanneerraa jechuudha. Maqaan koo Barsiisaa Baddaluu Fiqaaduudha. Kan nuti hojjedhu waajjira paartiidha. Gosa hayyootaa yookaan dhaabbilee barnoota magaalaati. Dhugaa dubbachuuf hubannaa isaanii miidiyaa fayyadama miidiyaatti qaban baay'ee gadi bu'an. Numti jechuudha osumti batanneera jennuyyuu baay'ee gadi bu'aadha jechuudha. Amma kana diippilii keessa gadi gallee miidhaa geessannee yaadnee beeku. Amma gaba iddoo leenjii kana fudhanneeti odeeffannoon sabaa tokko waan guddaa balleessuu akka isheen dandeessu. Sabaaf saba, amantiif amantii, hawaasa nagaan jiraatu nageenya isaanii boodessuu akka danda'u sirriitti adda baasnee hubanneera jechuudha. Kanaaf gadi qabnee nama hundumaa barsiisuun miidiyaan immoo yeroo kana addunyaan waraana miidiyaa meeshaa caalaa jechuudha. Kanaaf namni waan dhagee sana dhugaa godhee fudhachuurra xiinxallee madaalee isaa booddee dhugaa ammaa isaa adda baafatee akka inni irratti hojjetu
dhaamsa dabarsuu barbaannaa jechuudha. Kanaaf hawaasi bal'aan hubachuun dirqama isaadha. Qaamni kanarratti ogeessa miidiyaa taatan hawaasa hubachiisuu barsiisuu nus gahee keenya akka baanu asumaan dabarsuun barbaada. Maqaan koo Galaanee Dabalaan jedhama. Mana barumsaa Dargeerraa itti aantuu daayirekteeraati. Ijaarsa nagaa keenya ijaarrachuu irratti kunuunsuu irratti infoormeeshinii dogoggoraa fudhatanii hawaasa keessatti naannoo irratti calluma jedhaniitti fayyadamuu irratti waan baay'eedha kan nuyi hubanne dhugumadha. Nagaa keenya immoo kan kunuunfatu unumadha. Namni tokko dhugaa jedhee soba jedheetu hin jedhin calluma inni miidiyaa irraa fuune hundi keenya yoo afarsine nagaa biyya keenyaa hin booressina, nagaa olii keenyaa hin booressina callumadhanii sheer gochuudhaan jechuudha. Kun infoormeeshinii sirrii miti jenne identify goone itti fayyadamuu akka qabnullee hubanneerraa jechuudha. Kanaaf itti fayyadama miidiyaa kanarratti dargaggoonni baay'een hundumtu akka beenu feesbuukii irratti karaa adda addaa fayyadamaa akka oolan baay'een akka itti fayyadamnu beekamaadha. Kan ammoo odeeffannoo achirraati arginu dura adda baafachuun ga'ee keenyadha. Utuu waan tokko sheeriin godhini oliin dabarsini waan tokko hin jedhini kun dhugaadha moo sobaa source of information isaallee eessa akka ta'e adda baasu kana barsiisuu qabna nuuniyyuu deemnee mana barumsaattis ta'e hawaasa keessa deemnu keessatti odeeffannoon tokko yeroo ba'u odeeffannoon kun sirriidhaa eessa maddii informationii kanaa kan jedhu adda baafachuu qabna kan jedhu nuuni ogeessota gatii taane barsiisuu qabna. Mana barumsaattis iddoo deemnu hawaasa keessattis naannoo keenya irrattillee kana barsiisuu qabnaan jedhan. Maaliif dogoggoraa fuunee nus hunduma duukaa buunee afarsine nagaa biyya keenya, nagaa naannoo keenya, ifin nagaa mana barumsaa keenya illee jeequu danda'a waan ta'eef maddi infoormeeshinii eessa kan jedhu adda baafachuun gahee hunduma keenyaa kan jedhu barsiisa. Walitti deebinee jirra. Egaa akkuma namoonni leenjii irra turan kaasanii itti fayyadamaa miidiyaa dijitaalaa wajjin wal qabsiisee maal ta'uu akka qabu asirraa wanti na ajaa'ibe namoota dubbisne keessaa tokko yeroo yerootti dijitaalaan miidiyaa dijitaalaatiin waraana keessa galee jira. Kana sirnaan itti fayyadamuu qabnaadha kan jedhan barsiisonni illee irratti hirmaatanii jiru, barattoonni irratti hirmaatanii jiru, dargaggoonni garaagaraa dhiibbaa kanneen miidiyaalee hawaasaa irratti uuman waan kana irratti hirmaatanii jiru. Sababa yeroo keenyaatiif malee namoonni leenjii guyyoota lamaaf kenname kanarraa hubannoo bal'aa akka argatan inni sooshaal miidiyaa irratti dhiibbaa uumu achirratti nageenya labsuu akka qabu, waan gaariidhaaf oolchuu akka qabu, warri manneen barnootaa keessaa hojjetan barattoota barsiisuu akka qaban, dargaggoonni immoo wantootuma keessa jiran irratti dhiibbaa gochuu akka qabanidha. Waan bal'aadha achirratti kan isaan kaasan. Inni guddaan hubannaan kanaan dura ture hubannaa gahaa kan turredha. Namoonni miidiyaa hawaasaa kana odeeffannoowwan naannaan hundaa dhugaa gochuutiin waan hunda fudhachaa turuu isaanii sun dogoggora akka ta'edha kan isaan hubannaa sana irratti leenjisaa irratti hubannee irra jiranii kan isaan kaasanii. Kanaatiin booda garuu hubannaan nuti argachaatii jirru miidiyaa hawaasaa irratti namoonni hundumtuu waan isaan maxxansan hundi dhugaa akka hin taane dhuggeeffachuutis akka qabnu adda baasuutii akka qabnu kan leenjii kanarratti hubanneetii jirruudha kan isaan jiranii. Sanas immoo warreen hubannaa argatan namoota kan birootiif akka qoodanidha kan isaan kaasanii jiranii. Dabalataan barsiisaa seenessaa Damisee Yuunivarsiitii Amboorraatti barsiisaa saayinsii siyaasaa fi hariiroo idil addunyaati. Mee miidiyaan dijitaalaa kun maal fakkaata? Hawaasa keenyas dabalatee akka addunyaatti irra maanni ga'eensaa dhiibbaa akkamii uumaa jira kan jedhu irratti nageenya ijaaruuttis haa ta'u nageenya booressuu keettis gahee akkamii baachaatee jira kan jedhu waan kaasan qabu dhaggeeffannee walitti deebina. Seenessaa Damisee Yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa saayinsii siyaasaa fi hariiroo idil addunyaa. Dijitaal miidiyaan akka ta'utti kan itti fayyadamamu yoo ta'e bu'aa baay'ee qabaata. Keessa ijaarsa nagaa keessatti nagaan dhabiinsi gaa walitti bu'iinsatu jira jechuudha, wal dhibdeetu jira jechuudha. Kan qorqalbii ta'uu danda'a, kan qaaman agarru ta'uu danda'a. Kanaatiif dijitaal miidiyaan ammoo yoo karaa gaariin itti fayyadamu walitti bu'iinsa furuu, nagaa labsuu, qabiyyeewwan nagaa, odeeffannoowwan nagaa labsan hawaasa jidduutti qooduu sheer gochuudhaaf gahee qabaata. Kanarratti dabree ammoo qaamni walitti bu'e, qaamni wal dhabee, qaamni walitti mufatee, walitti dhiyaatee, gadi taa'ee walii wajjin mari'atee walitti bu'iinsa furee araara akka buusuufis karaa mijeessa. Kanaaf qaamni fiizikaalii wal bira gahee walitti haasa'uudhaaf akka diinatti wal ilaalu dursee karaa miidiyaa dijitaalaa kana dursee odeeffannoo garaagaraa wal jijjiiraa kan deemu yoo ta'e walitti bu'iinsi suni diiskaleet ta'aa deema, gadi bu'aa laafaa deema. Kanaatiif walii wajjin taa'anii mari'achuudhaaf haala tolchaa jechuudha. Yeroo baay'ee odeeffannoo bal'aa fi waqtaa
mirkawaa ta'es ammoo akkamaan wal jijjiiruudhaaf wal geeddaruudhaaf qaama ilaalu biraan gahuudhaan disinformeeshinii jiru correct gochuudhaaf yookaan qajeelchuudhaaf tolchuudhaaf dafee gargaaraa jechuudha. Maaliif daangaa bal'aa kabareejii bal'aa qabaataa sakandii keessatti bakka garaagaraa gahuu danda'a. Fala kennuu danda'a. Kanaatiif kanarratti akka salphaatti miidiyaa warra kaanirra infoormeeshinii yeroo gabaabaa keessatti kennuu waan danda'uufi haalota dogoggoraan loloota walitti bu'iinsa dogoggoraan uumamuu danda'an riivarsi gochuu ni danda'a. Keessoo warreen ammoo dhimma nagaa ijaaruu dhimma nagaa labsuu keessatti dalagan hojii isaanii akka salphaatti osoo ittiin cimin qaama dhimmi ilaalu karaa online platform ta'uu danda'a karaa garaagaraatiin communicate gochuu akka isaan danda'anii fi walumaa galatti nagaan akka jiraatu nagaan hin jiru hoo ta'e ammoo lola jiru walitti bu'iinsa jiru sana gadi buusuudhaani araarri akka jiraatu gochuu keessatti gahee guddaa taphata jedhee yaada. Walitti deebinee jirra dhaggeeffattoota keenya egaa itti fayyadama miidiyaa dijitaalaa wajjin wal qabatee nagaa buusuu keessatti dhiibbaa akkamii qabaa kan jedhudha kan isin biraan gaa jirru kanarratti illee keessumaa affeerrannee yaada isaanii gidduutti isin biraan gaa jirra. Qophiin kun kan dhiyaatee isin bira gaa jiru ammoo deeggarsa maallaqa mootummaa Kanaadaa karaa Global Affairs Kanaadaa fi dhaabbata Search for Common Ground fi Eliidaa Itoophiyaa waldaa dargaggoota Oromiyaa waliin ta'uun piroojeektii hubannoo miidiyaa uumuudhaaf egaa miidiyaa hawaasaa cimsuuf magaalaa Naqamteef godina Wallagga Baarratti hojii inni hojjetaa jiruun irratti xiyyeeffateetii kan jiru Galaana. Egaa barsiisaa seenessaa Damisee Birsaan saayinsii siyaasaa fi hariiroo addunyaa yuunivarsiitii Amboo akka kaasanii jiranitti dijitaal miidiyaa yookaan miidiyaa dijitaalaa kan amma fayyadamaatii jirru hedduun keenya harkaatii qabnu kana yoo karaa sirna qabeessa ta'eetiif of eeggannoo guutamee fi itti gaafatamummaa qabuutiin kan fayyadamnu yoo ta'e ijaarsa biyyaa keessatti gahee guddaa akka qabaatu nageenya buusuu keessatti gahee guddaa akka qabaatu walitti dhufeenya akka cimsu hariiroo akka cimsu waliin mari'achuudhaa fi carraa akka bal'isu yaadota garaagaraa akka walii qoonnuu fi carraa akka nuuf uumeetii jirudha kan isaan kaasanii jiranii kun immoo biyya dimokiraataa ta'e ijaaruu keessattis ta'e biyya naga qabeettii taateen ijaaruu keessatti misooma biyyattiif saffisiisuu keessatti gahee mataa isaatii akka qabudha kan isaan kaasaniitii jiran. Sirriidhas qophiilee keenya kanaan duraa keessatti namoota garaagaraa affeeruudhaan yaadonni isaan nu kaasaa turanis jira. Itti fayyadama miidiyaa hawaasaa wajjin wal qabate addunyaan amma miidiyaa dijitaalaatti fayyadamuudhaan bu'aawwan gurguddoodha kan isheen irraa buusaa jirtu gama nageenya biyyaatiinis gama carraa hojii uumuutiinis gama garaagaraatiin wantoota bu'a qabeessa bu'aa olaanaa ta'anidha kan isheen irraa argachaa jirtu. Faallaa kanaatiin immoo kanneen waan hin taaneef itti fayyadaman haasaa jibbiinsaa faatiif itti fayyadamuu danda'u qophiilee keenya darban keessatti arginee jirra. Kun immoo haga biyya diiguuttidha kan inni geessisaa jiru. Maaliif yeroo ammaa kana miidiyaan dijitaalaa addunyaa keenya tokko godheeti kan inni jiru namni as taa'ee waan Ameerikaa keessatti guutuu addunyaa keessatti raawwatamu sekendiidhaanidha kan inni argaa jiru. Wanti hundumtuu gara natti dhufaa jira. Hojii hundumtuu yoo laalte gama miidiyaa dijitaalaatti dhufaati kan inni jiru. Kanaafuu biyyi keenya immoo reefidha gara kanatti kan isheen dhufaa jirtu. Hubannoon hawaasaa immoo ammayyuu baay'ee irratti hojjechuudha kan inni gaafatu. Kanaafuu akkuma isaan kaasan yoo waan gaariitiif oolchine miidiyaa dijitaalaa kana waan gaariitiif nu fayyaduudha kan inni danda'u. Kanaafis akka fakkeenyaatti kan isaan kaasanii jiraata biyyoota abbaa giddu galeessaa keessatti rakkoowwan gama nageenyaatiin uumaman akkasumas Afrikaa keessa biyyoota garaagaraa keessatti faallaa isaatiinis immoo dijitaal miidiyaa kanatti fayyadamu kan miidiyaa dijitaalaa kanatti fayyadamuutiin biyyoonni nageenya isaanii ijaaruu keessatti ce'umsa haqaa keessatti akkasumas nagaa biyyaalessaa yookaan waliigaltee biyyaalessaa uuman hedduun akka jiran kaasaniitii jiru kan isaan kaasan kanas immoo caqasnee walitti deebina. Fayyadamni digital miidiyaa qaroomina barbaada, hubannoo barbaada, waa beekuu waa hubachuu barbaada. Hawaasni hubannoo hin qabne yoo akka hin taanetti ka qabnu ta'e kan itti fayyadamnu ta'e odeeffannoo dogoggoraa fi qajeelaa hin taane yeroo salphaa keessatti tamsaasuu danda'a. Haalonni akkanaa immoo keessawuu hawaasa qaroominaan hubannoo waan kanaan qabne keessatti waan sana qoranii ilaalanii ofitti fudhachuudhaaf loojikaal ta'uu hin dandeenye hawaasa reezistaan sosaayitii ta'e yookaan ammoo hawaasa miiraan oofamu keessatti akka salphaatti
lola walitti bu'iinsa uumuu danda'a, walitti bu'iinsa waloo uumuu danda'a, biyya diiguu, biyya jigsuu danda'a, qabeenya biyyaa balleessuu danda'a, lubbuu namootaa baay'ee balleessuu danda'a. Waan dallansuu guddaa hawaasa gidduutti uumuu danda'a. Kun egaa walitti bu'iinsa walootii fi hawaasa gidduutti bakka garaagaraa wannoo gochuudhaa fi haala bal'aa tolchaa jechuudha. Kanaatiif odeeffannoo dhugummaan isaa hin mirkanoofne tamsaasuu, garaagartee hawaasa gidduutti babal'isuu, fakkeenyaaf iddoo mufannaan jiru irratti wanta sana babal'isu ittuu gara lolaatti, gara walitti bu'iinsatti geessu tamsaasuun hoo jiraate bakka hawaasa gidduutti garaagartee babal'isee rakkoo garaagaraa uumuu danda'a. Kana dabree ammoo namoonni dhuunfaa yaada dhuunfaa fi fedhii dhuunfaa isaanii qaban waan kana fayyadamanii rakkoo garaagaraa babal'isuu danda'u. Kanaatiif egaa faallaa kanaa walitti bu'iinsa lolaa bakka hawaasaa babal'isuu keessatti wanniin isaan taphatan baay'ee guddaadha jechuudha. Kanaaf maal barbaadaa? Hubannoo barbaadaa, ogummaa barbaadaa, waan kanarratti leenjisuu, qaroomsuu barbaada. Kanaatiif egaa biyya diiguu, biyya nama dhabsiisuu illee danda'a. Lubbuu dhabsiisuu danda'a, qabeenya balleessuu danda'a, dinagdee biyyaa diiguu danda'a, ijaarsa biyyaa diiguu danda'a. Egaa walumaa galatti balaan isaa baay'ee guddaadha jechuudha. Siyaasa silaa biyya ijaaruu hin dandeenye tamsaasuudhaan, dubbii hammeessuudhaan rakkoo garaagaraa kun uumuu kun jira. Kanaatiif lola jirullee ho'isuu, babal'isuu keessatti kun itti fayyadamee jira. Biyyoonni baay'ee biyyoolessaa baay'een isaanii kan diigamanii biyya kaasuu dandeenya, Afgaanistaan kaasuu dandeenya. Rakkoon garaagaraa duuba isaa haa jiraatu malee rakkoo sana kan ittiin akka hammeessuuf itti fayyadamanii diijitaal miidiyaa pilaatfoormii kun gahee guddaa taphatee jira. Kanaaf inni kun biyya dhabsiisee jechuudha. Warra akka hin taanetti, akka hin barbaachisnetti sooshaal miidiyaa kana itti fayyadamanii biyya dhabsiisee, lubbuu dhabsiisee, maatii dhabsiisee, biyya diigee addunyaarra akka faca'an taasisee jira jechuudha. Yemen kaasuu dandeenya. Siiriyaa keessattis wanti kun deemee jira. Pozitiivlii miti kan itti fayyadamame. Kanaaf kuni biyyootni amma maqaa isaanii kaase kuni maal akka isaan mudate, maal akka isaan ta'an arginee jirra. Afrikaa keessas akkuma kana ni jiru. Fakkeenyaaf amma Tunisiyaan akka gaariitti waan sanatti fayyadamteetu biyya ishii abbaa hirreeraa gara dimokiraasiitti ceesistee yeroo Arab Spring sana Keeniyaa keessatti sammuu bara 2007 2008 fakkaata walitti bu'iinsi filannoo yeroo turetti diijitaal miidiyaa kana fayyadamuudhaani nagaa isaanii deeffachuu ijaarrachuu danda'anii jiru. Afrikaa kibbaa keessattis akkuma kana rakkoo ture furuudhaaf walitti ture furuudhaaf yeroo haqa ce'umsaa gaggeessaa turanitti diijitaal miidiyaa kana fayyadamanii nagaa isaanii deeffachuu danda'anii jiru. Kolumbiyaa keessattis akkuma kana humnoota siyaasaa walitti qaban jidduutti rakkoo kana furachuudhaaf nagaa fi araara buusuu keessatti diijitaal miidiyaan gahee isaa taphateera. Diijitaal miidiyaa waan gaariif kan itti fayyadamnu hoo ta'e waan gaarii bu'aa gaarii irraa argachuu dandeenya, biyyattii ijaaruu dandeenya, walitti ittiin furuu dandeenya, araara buusuu dandeenya, diinagdee ittiin utubuu dandeenya, walitti hidhatiinsa hawaasummaa biyya tokko keessatti cimsuu dandeenya. Walitti deebinee jira dhaggeeffattoota keenya. Egaa qophii simbira gahaa jirurraa hubannoo guddaa akka argataa jirtan bilbiltanii yaadota keessan biraan gahaati kan isin jirtanii. Kaliifaa Hambisaa godina Jimmaa aanaa Cooraa Botorirraati kan inni nuuf bilbile. Qophiin waldaa dargaggoo Oromiyaa waliin ta'uun itti fayyadama miidiyaa hawaasaa irratti nu biraan gahaa jirtan baay'ee bareedaadha. Miidiyaa hawaasaa keenya karaa itti gaafatamummaa qabuun ta'uu qaba yaadeedhuudha kan inni nu kaase. Addisuu Guuttataa Wallagga Baanuu Qumbaarraati kan inni nuuf bilbile. Qophiin keessan gaariidha, keessattuu itti fayyadama miidiyaa hawaasaa irratti kan nu biraan geessan barsiisaadha, jabaadhaa nuun jedhee jira. Dagaagaa Lamaayyoo Diggaarraati isin dhaggeeffachaa jira. Qophii waldaa dargaggoo nu biraan gahaa jirtan
kan hubannoo bal'aanuuf kennaa jirudha. Egaa dargaggeessi kamiyyuu miidiyaa hawaasaa keessumaa diijitaal miidiyaatti sirnaan fayyadamuu qaba yaadee dhukaasee Toomaas Mitikkuu Jimmaar jirra. Isin waliin jira. Qophiin waldaa dargaggoo Oromiyaa baay'ee barsiisaadha. Haaluma kanaan itti fufaa kanneen jedhan kan bira jiranidha galaana. Daani'el Raggaasaa Saasigarraati haala gaariin isin caqasaatti jirra. Miidiyaa hawaasaa irratti odeeffannoon hordofuu qabnu maal akka ta'uutii qabu qophii keessan kanarraatti hubannaa guddaa argachaati jirra. Galatoomaa yaadannoo jedhanuuf qoodeetii kan inni jiru. Tamaan Marabbaa Jimma Cooraa Botirraati qophiin waldaan dargaggoo Oromiyaatiin karaa keessan biraatiin gaatee jiru kun kan nu barsiiseetii jirudha. Galatoomaa aatii kan inni jiru. Egaa deeggarsa maallaqa Kanaadaatiin kan isaan bukkee gaatee jiru kun jechuudha. Kanaatiif hubannaa guddaa arganneerraa jedhu yaada isaanuuf qoodeetii jira. Muddin Abbaa Naggaa Limmuu Kossaarraa Jimma Limmuu Kossaarraati qophiin keessan gaariidha. Haala gaariin isin hordofaa jirra. Hubannoon dhimma itti fayyadama miidiyaa hawaasaa irratti nuuf dhiyeessaatii jirtan baay'ee muuxannoo gaarii kan nuuf kennii fi kan nutti toleetii jirudha kan inni nuun jedheetii jiru. Caaltuu Mulgee waama hagalurraati qophiin keessan baay'ee gaariidha. Barsiiseetti jira waan hedduurraati hubannaati jirra kan jedhu yaada ishee nuuf qooddeetii kan isheen jirtu. Galatoomi jennaani. Egaa akkuma barsiisan dhaggeeffattoota hedduudha kan nuuf bilbilaa jiran. Sababa yerootiif namoota muraasa qofadha kan kaasnu. Egaa keessummaan keenya guyyaarraa nu waliin turtii taasisaa jiran keessumaa dhimma itti fayyadama miidiyaa dijitaalaa wajjin wal qabate yaadi isaan amma kaasanii jiran biyyoota miidiyaa hawaasaa yookiin immoo dijitaal miidiyaatti fayyadamuudhaan nageenya biyya isaanii keessaa boora'ee jiru gargaarummaatti fidan kanneen akka Tuuniziyaa, Keeniyaa fa'aa baroota isaan itti fayyadamanii gargaarummaatti dhufan tokko tokkoon kaasaniiti kan isaan kaasaa turan. Egaa Tuuniziyaan mootummaa Baarree biyya keessa ture yeroo sanatti warraaqsa warra Arabaa yookaan Arab Spring jedhamee beekamu sanaanii Muhammad Buwaazii wajjin wal qabatee seenaan isaa dudduuba deebi'amee gaafa kaafamu Muhammad Buwaaziin jijjiirama siyaasaa biyya sana keessatti akka dhufuutiif gahee guddaa qaba. Miidiyaa hawaasaatti fayyadamuutiin kan inni taasisee sanarraa ka'uun biyyattii keessatti jijjiirama siyaasaa dhufuutiin biyyattiin gara ce'umsa siyaasaa haaraatti ce'eetii jirti. Biyyoota hedduu keessatti kan akka Kolombiyaa keessatti rakkoon siyaasaa bal'aan biyya keessa keessa ture waliigaltee biyyaalessaa irra kan taasise gama dijitaal miidiyaatti fayyadamuutiin akka ta'edha kan kaasanii jiranii. Faallaa kanaatiin Afgaanistaan, Liibiyaan, Sooriyaan biyyoonni baha giddu galeessaa garaagaraa immoo kan isaan ittiin badan biyyummaan isaaniitti kan nagaan isaaniitti boora'e ta'uu isaatis kaasaniitii jiru. Itti fayyadamni sirnaan yoo ta'e yookaan karaa itti gaafatamummaa qabuun fayyadamna ta'e waan gaarii oolchuu dandeenya. Garuu immoo akkuma kana yoommoo itti gaafatamummaa karaa hin qabneen karaa sirnaa qabeessa hin taaneen kan itti fayyadamnu ta'e immoo gara badiisaatti akka nu oofus kan ittiin nutti agarsiisan jiran barsiisaan siyaasaa barsiisaan saayinsii siyaasaa yuunivarsiitii Amboo kun jechuudha. Dabalataan immoo haala biyya keenya keessa jiruuf keessumaa biyyoota guddataa keessa jiran keessa immoo maaltu jira yeroo ammaa kana kan jedhu wajjin wal qabsiisanii waan jiranis qabu sanas caqasnee walitti deebina. Biyyoota guddataa jiru jedhaman kana kan hawaasni isaa fi hawaasa political community yookaan ammoo hawaasa siyaasaa kan sababaan waa yaadu kan sababaan waa xiinxalu osoo hin taane hawaasa waa cufaa'u resist godhu kana keessatti ka akka hin malletti yoo kan itti fayyadamu ta'e social media yookaan ammoo digital media kana rakkoo guddaa uumaa deemaa jechuudha. Kanaaf wanti nuti amma argaa jirrus kanuma biyya keenya keessatti shakkiin uummataaf mootummaa jidduu akka jiraatu gochuudhaa fi sochiin taasifamaa jiru jira. Rogeeyyiidha warri ofiin jedhan baay'een isaanii pilaatfoormii kana fayyadamanii waan isaanitti fakkaate wanni godhu more of waan biyya jaaru waan uummata jaaru waan dantaa fi fedhii uummataa tiksu irra waan fedhiif yaada isaanii qofa oofu adeemsisuun kun ammoo karaa biraatiin hawaasa jidduu waliigalteen akka hin jiraanne wal shakkiin akka jiraatu wal amantaan akka hin jiraanne mootummaa fi hawaasa jidduus akkuma kana wal shakkiin akka jiraatu wal amantaan akka hin jiraanne karaa tolchee biyya dadhabsiisaa jechuudha kan inni deemuu dinagdeedhaan vaaliyuu yookaan ammoo sona hawaasaa baay'ee ciraa deemaa kanaatii fi aadaan uummati walitti bu'uu walitti dhufee waliin jiraachuu akka laaffatu godhaa deemee walitti bu'iinsa tolchaa biyya irratti sammuu rakkoon inni uumu baay'ee guddaadha. Kanaaf wanta amma biyya keenya keessatti argaa jirru isa kanaa jechuudha. Keessawuu sooshaal miidiyaan wal qabatee namoonni baay'een achirra oolan dantaa uummataa fedhii uummataa uummatii nagaaf qabu irratti xiyyeeffachuurraa dhimmaayyuu waan jiru sana hammeessuudhaani gara intaanetti oofuu lubbuun namaa baay'ee badaa yeroo jiru ta'uu arginaa. Walitti bu'iinsa garaagaraa wal gaarreeffannaa mukii garaagaraa arginaa. Waca biyya jaaruu danda'u osoo hin ta'in biyya diiguu arginaa.
Kun egaa haala qabatamaa biyyi keenya amma irra jirtu jechuudha. Kanaaf digital miidiyaan karaa responsible ta'een yoo kan ittiin fayyadamne ta'e rakkoon inni uumu balaan inni uumu guddaadha waan ta'eef nutis yoo akka biyyaatti dammaqneetoo irraa kan hin deebine ta'e rakkoo jabaa nutti uumaa deemaa jechuudha. Kanaaf haalli biyyi keenya amma irra jirtu waan qabiinsa barbaadu, waan ilaaluu barbaadu, waan warri achi keessatti illee hirmaatanii rakkoo garaagaraa uuman itti of ilaaluun irra jiraatu jedhee yaada. Walitti deebinee jirra dhaggeeffattoota keenya. Yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa saayinsii siyaasaa fi hariiroo idil addunyaa turtii isaa waliin taasisaa jirru barsiisaa akka ta'e isinis dhaggeeffattoonni keenya waa hedduu akka irraa hubachaa jirtan keessumaa itti fayyadama miidiyaa dijitaalaa wajjin wal qabate. Egaa Galaana kan isaan amma kaasan immoo biyyi keenya gama kanaan maal fakkaata kan jedhu bifa gabaabaa ta'ee fi ifaa ta'een dhaggeeffattoota keenyaaf ibsaniiti kan isaan jiran. Egaa keessumatti maalidha kan isaan jiran hubannaa guddaa uumanii kan jiran jedhee kan yaadu hawaasni keenya hubannaan siyaasaaf qabu bilchaataati miti. Hubannaan siyaasaaf political community wanti jedhamu hundeessuutii hin dandeenyemaan siyaasa abbaan barbaade gara barbaadetti barbaade oofu keessadha kan nuti jiru. Waanuma xinnoo ajandaa godhee bocee yoo nutti kenne sana duukaa fiiguudha malee dhaabannee kun dhugumaa jennee ka'umsi isaa maanni ga'umsi isaa immoo maanni jennee gaafannee sababa bira dhaabannee deeggaruudhaaf mormuurra uummata ga'e miti uummanni keenya. Bilchini siyaasaa hawaasa keenya waan hafu baay'eetu jira. Hawaasa irratti waan nuti qabnu qaamni tokko sabni akkasii kana yoo jedhee waama xinnoo uume yoo nu kenne sanuma duukaa fiigna akka girrisaasa jedhamu duukaatti kaanna malee dhaabannee gaafachuudhaan siyaasa sababa irratti hundaa'e siyaasa hubannaa irratti hundaa'e siyaasa gaaffiif deebii irratti hundaa'e nuti kan itti hordofnu hawaasni keenya. Kanaaf miidiyaan hawaasaa kun immoo eegga dhufeen booda hawaasa akkuma barbaadetti abbii barbaade keessumayyuu bakka inni taa'ee jiru hin beektu yaadanni yaada hin beektu callisteema abaluu jedhamee beekamtii mawwee laatamee fi maqaan kennamee fi duukaa akka inni fiigu taasifamaatii jira. Kanaaf immoo dhiibbaa guddaatii qabaadha kan jedhamu. Odeeffannoon biyya keenya keessatti tamsa'u odeeffannoon dhugaa jira. Odeeffannoon sobaas immoo jira kan siyaasuma qofaaf jecha itti fayyadamanii waa'umanii odeeffannoo dogoggoraa hawaasa burjaajessuudhaaf yookiin ilaalcha siyaasaanii qofa ittiin calaqqisiisuudhaaf wantoonni barraa'an jiru. Egaa akka barsiisaan keenya keessumaan keenya guyyaarra kaasaa jiran kanatti biyya keenya keessatti wantoota ta'an hubachuudha kan qabnu. Wanti barreeffame kun wanti miidiyaa hawaasaa irratti yookiin miidiyaa dijitaalaa irratti maxxanfame kun maanni jennee xiinxaluudha kan nuti qabnu. Callisnee maakkati kaaste waan sun waan barreeffame kun kana ibsa yookiin immoo waan miira namaa kakaasu yoo ta'e miira keessa gallee wanta nurraa eegamu koomentii gochuu miti laayikii sheerii akkas gochuu osoo hin taane wanti barreeffame kun dhugaadha maal irratti hundaa'eeti kan jedhu na fayyadamu nan fayyadu isa kana dudduubamoo maaltu ta'a haasaa jibbiinsaati jibba nama biraarraa qabaniif kana barreessaa jiru. Maqaballeessiidha kan jedhu tokkoon taa'ee xiinxaluudha kan nuti qabnu. Egaa akka kun hin taanee fi maal ta'uu qabaa kan jedhu barsiisaan keessummaan keenya guyyaarraa xumura irratti dhaamsas qabu ergaa isaanii dhaggeeffannee walitti deebina. Hawaasni waan akkasiirraa haga danda'ametti of eeguu qabaa waan constructive ta'e waan biyya jaaruu danda'u waan uummata walitti siqsuu danda'u waan uummataaf mootummaa walitti siqsuu danda'u waan akkuma waliigalaatti fedhiif dantaa biyyoolessaa keenya eeguu danda'u waan dantaa uummataa eeguu danda'u qofa irratti xiyyeeffachuudhaan sana advokeet gochuu san cimsu waan ammoo uummata gargar diigu fedhii namoota dhuunfaaf fedhii murnaaf jecha biyya dabarsanii kennuu uummata bal'aa dabarsanii kennuu rakkoof gaaga'ama waan babal'isu kamirraa'u uummanni amma booda ilaaluu danda'uudha qaba. Ija junuuffatanii jaalachuun rakkoodha. Ija junuuffatanii jibbuunis rakkoodha. Waa hundumaa sababaan ilaaluun maaliif akkas ta'a jedhanii gaafachuun irra jiraataa. Yoo qeeqtu sababaan qeequu qabda. Yoo deeggartus akkuma kana waan jaalattuuf deeggarta osoo hin ta'in waan qabatama lafarratti jiru laaltee biyyaaf maal buusa uummataaf maal buusa ka jedhu san laaltee jaalachuu deeggaru akkuma kana yoo qeeqtus akkasuma ta'utu irra jiraata. Yoo kana goone qaamonni akkasii kun kan fedhii fi dantaa dhuunfaa kan murnaa tarkaanfisuudhaaf jecha
karaa kanaan deeman hundi maal ta'u taphaan ala ta'aa deemu gabaa sanaan ala ta'aa deemu isaanumtuu mataa isaaniitiin ofitti deebi'uu jalqabu uummata isaaniif yaadutti akka isaan hin baafne gaafa hubatanii ofitti deebi'uu ofittoo deebi'an ammoo wantoonni akkanaa hir'ataa deemaa jechuudha. Kanaaf uummanni bifa kanaan laaluudhaanii warra akkas godhan kanaan noo jechuutu irra jiraata. Fayyadamni diijitaal miidiyaa keenya aadaa keenya duudhaa keenya sona eenyummaa keenya fedhiif dantaa biyyoolessaa keenya kan tiksu uummata kan walitti itichu ta'uu danda'uun akka irra jiraatu hubachuutu hunduma keenya irraa eegama yaada jedhuun qaba. Egaa barsiisaa Sinisaa Dimisee barsiisaa Yuunivarsiitii Ambootti saayinsii siyaasaatii fi hariiroo idil addunyaati. Barsiisaan kun hubannaa guddaatii kan isiniif uumeetii jiru yaada bal'aa kaasanii jiru keessumatti dhimma itti fayyadama diijitaal miidiyaa wajjin wal qabatee waan jiru jechuudha. Diijitaal miidiyaan yoo sirnaan fayyadamne ijaarsa biyyaa nageenya biyyaa akkasumas immoo diinagdee guddisuudhaa fi misooma biyyaa keessatti gahee guddaa ta'e akka qabudha kan isaan kaasanii jiran barsiisaan siyaasaa kuni karaa sirna hin qabnee fi itti gaafatamummaa hin qabneen fayyadamna yoo ta'e immoo akkuma kana walitti bu'iinsa uumuu garummaan hawaasa gidduutti akka bal'atu walitti wal shakkiin mootummaa uummata gidduu akka jiraatu darbees walitti bu'iinsi uummataa fi uummata gidduutti akka jiraatu taasisuurra darbee biyya diiguutti hanga ce'utti dhiibbaa uumuutii akka danda'udha kan isaan kaasaniitti jiranii. Egaa waldaa dargaggoo Oromiyaa deeggarsa maallaqaa mootummaa Kanaadaarraa argateetiin hubannaa bal'aa hawaasa keenyaatiif kan ittiin uume qophiin nuti torbeetti dhaggeeffattoota keenya biraan geenyu akka ta'ettis dhaggeeffattoonni keenya siyaasa innuu kennaniitii jiru. Egaa kana fakkaata torbanoota 8 waldaan dargaggoo Oromiyaa kan isaan FM faana naqamtee 96.1 waliin ta'uun egaa dhimma miidiyaa hawaasummaa wajjin qophii bal'aa ta'e barsiisaa ta'e hubannoo guddaa dhaggeeffattoonni keenya kan isaan irraa argatan kan nu biraan gahaa turan kan marsaa kanaa asuma irrattidha kan goolabnu. Egaa qophiin kun akkuma duratti kaasee kan inni dhiyaate deeggarsa maallaqa mootummaa Kanaadaa karaa Global Affairs Kanaadaa fi dhaabbata Search for Common Ground Liidaa Itoophiyaa waldaa dargaggoota Oromiyaa waliin ta'uun piroojeektii hubannoo miidiyaa hawaasaa cimsuuf magaalaa Naqamtee fi godina Wallaggaa Baatiif dhiyaateedha. Egaa qophii kana qindeessuudhaaf torbanoota 8 kan isin faana turre Galaanaa Tasfaa fi ani Yohaannis Malkaamuutii dhaggeeffattoonni keenyas yeroo keessan nuuf laattanii nu caqasaa turtan hundumti keessan galatoomaa isiniin jenna. Haga qophiilee biroon walitti deebinutti nagaatti isiniin jenna. Nuti xumurree jirra. Qophiileen keenya biroon garuu itti fufu. Yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu masluufummaa irraa fagaadhu.